kiniti durwal bayna jalaletiya jiruti ya sente dismiss gote ilmota tulla mamalenda warman rajigajete Raji fanna gadda la pexe nya capse ya hace hundey sa ibras damne me enyoti gurbo matobe man ugu balota fitte marta tanje mi jota nan jala ke san man fuda ha tanin qamne hija tanin qamne soba ya zon abo itfaddalu abshuru marhaba ድሬዎች የድሬዎች አድባር ከኛ ውሎ ግባ ሶደው ወላል ጀቴ ሁንደ ያምቱ ከንካባፍ ከንኪባ ኸበጃፍ ሲመና ጃለላፍ ገመቹ ኦፊ ዳበተኒ ቢከ ወሊፍ ላቹ ኦላ ወሊፍ ያዱ ከወሊፍ ሀዶዱ ከዋን ቀብ ሁንደ ባሴ ወሊፍ ቆዱ nama milih ni fadilah kalau berjalan kau. Please people, wallahi, please come berjalan. Sagantaatinya sirba Faisal Usmani yookaan immoo artist Faisalaatiin jalqabneeti kan jirru hamileen Faisal hin kennamne. Galatooma akkuma beekamutti gaa sagantaan guyyaa arraan tanaa as mannaafashaa saamii keessatti qopheessuudhaaf galma keessatti argamnu kun bulchiinsa Dirree Dhawaadhaatti biiroon aadaa fi turizimii bulchiinsa Dirree Dhawaadhaa jalatti waggootii 11 dura kan hundaa'e baandiin barkumeedhaa akkuma beekamutti garee sadii kan qabdu garee afaan Somaalee, afaan Amaaraatii fi garee afaan Oromoodhaati. San keessaa sagantaan hogbarruudhaa
tan arraan tana dhiyaattu tun tan garee afaan Oromoodhaati jechuudha. Sagantaan kun akkuma beekamutti ji'a sadiin kan gaggeeffamu ta'uu murtaa'ee kan jiru. Kanaafuu kan akka nu hubattan barbaanna sagantaa keenya kan guyyaa arraan tana keessatti walalooleen gaggabaabduun seenaa qabdu tan roga afaanii, roga biyyaa, roga jaalalaa hedduudha. Sirbootnis ni qabna. Gaafii fi deebisaan ni jira. Isin nuni fatina isin jenna. Artist Musriya Ahmadi fi Lina Yusufis nu itti argamanii Sharmar Kenis waltajjii nagargaaraati kan deemu nu duubatti kan argamu ammas DJ Bruce hamilee naaf meekutan. Kanaafuu hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turaa isiniin jenna ammas duudaan gara sagantaatti kan dabarru ta'a jechuudha. Kabajamoo obbo Aminoo Xahaa bakka bu'aan biiroo aadaa fi turizimii fi itti gaafatamaan biiroo daldalaa kan bulchiinsa Dirree Dhawaadhaa nu itti argama. Haasoo gabaabaa godhuudhaan saganticha akka nu jalqaban kabajaaniin gara waltajjii isaa nafeera. Hamilee lammii Aminoo keenya kana abbaa aartiidhaan gara waltajjiidhaan haafana. Galatooma akka carraa tahee waajjira aadaa fi turizimii hoogganaan keessan hojii atattamaatiif gara federaalaatti waan deemeef jechaan waajjira keessan yookaan biiroo keessan bakka bu'ee ergaa dabarsuudhaaf dhufe. Carraa kana argachuudhaaf baay'een itti gammada. Maaliif yoo jettani sagantaa aartii guddisuu irratti argamu jechuun sagantaa mataa ofiiti jechuudha. Sagantaa namaa miti. Sagantaa mataa keenyaati. Keessaafuu sagantaa hogbarruun gareen afaan Oromoo qopheessaa jiru keessaafuu Dirree Dhawaa keessatti yeroo dheeraadhaaf hamileen keenya gadi bu'eeti ijoolleen silaa dandeettii gaggaarii qabdu cimina qabdu duubatti hafaa dhuftee jirti. Amma immoo yeroo ammaa kana yoo ilaallee jirru akkuma isinuu argaa jirtan keessaafuu biiroon aadaa fi turizimii bulchiinsa Dirree Dhawaa sagantaa hogbarruu ol guddisee sadarkaa biyyaalessaatti dorgomaa akka ta'an sadarkaa biyyaalessaa qofatti osoo hin taane sadarkaa addunyaatti illee baramnee akka argamu. Maaliifiin kana jaa Dirree Dhawaan bu'uura aartiiti jedhamee himama jechuudha akkuma biyyaattu. Bu'uura aartiiti yoo jennu cal jennee osoo hin taane aartistoota gurguddoo kanneen akka Alii Birraa kanneen akka baandii afran qallootiif kan kana fakkaataniiti keessaa ba'e jechuudha. Kanaafuu bakka raacitiin aartii itti bu'uureffamte waan taateef jetta Dirree Dhawaan akka biyyaalessaatti duree qabdi, ga'ee guddaa qabdi, aartii biyyaa keessatti ga'ee guddaa qabdi jechuudha. Kanaaf jecha nuti xiyyeeffannaa kanneen hojjechuudhaan shamarran keenya, dargaggoota keenya cimsinee baasuudhaan aartii irratti yoo hojjechuu dandeenye tokkoffaa aadaa fi duudhaa seenaa keenya addunyaa irratti ol baasaa deemna. Lammaffaa carraa hojii bal'inaan uumuu dandeenya jechuudha roga kanaan. Amma sadarkaa indastiriin aartiin addunyaa irratti beekamaa jiru tokkoffaadha jechuudha. Gara faayinaansiitti jijjiiruudhaafis aartiin gonkumaa kan ittiin beekamu waan ta'eef ittiin beekamaa dhufe waan ta'eef jecha nu hundinuu cimnee kana hojjechuu qabna. Kanaafuu sagantaan isin eegaltan kun nuuf akka bu'uuraatti ilaalleeti nu hundinuu roga fedha daldalaa haa ta'u, fedha industirii haa ta'u, fedha investimentii haa ta'u, namuu aartiidhaan dabalamaa yoo deeme, hawaasni keenya dadammaqaa yoo deeme, hawaasni keenya akka gaariitti aartiidhaan keessatti hirmaachisaa, irraallee fayyadamaa yoo kan deemu ta'e, nu hundinuu kan irraa fayyadamnu ta'a, dhaloonni dhufullee kan irraa fayyadamu ta'a waan ta'eef jecha nuti akka waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa Dirree Dhawaatti roga hundaanuu faayinaansiidhaanis haa ta'u, beekumsaanis haa ta'u, qabeenya adda addaatiinis haa ta'u deeggarsa cimaa gochuudhaan aartii kana guddisuu qabna waan jiru karoorfannee jirra. Kanaafuu isin cinaa jirra. Jabaadhaa, isin jajjabeessuu barbaanna. Keessaafuu sadarkaa biyyaalessaatti ol baanee akka mul'annu barbaanna. Akka Dirree Dhawaatti hogbarruun damee afaan Oromoo akka guddatu barbaanna. Sabaaf sablammoota hedduutu jira. Garuu immoo saba guddaatu Dirree Dhawaa keessa jira jechuudha akka saba Oromootti yoo fudhanne. Sabni guddaan kun aadaa isaa, seenaa isaa ol baasee mul'isuu qaba. Dirqama jechuudha. Seenaan isaa mul'achuu qaba jechuudha. Dhokfamuu qabu jechuudha. Kan kana ol baasee nu mul'isuu danda'u immoo garee kana jechuudha. Garee kana deeggarree cimsinee ol baasuudhaan
akka biyyaalessaa qofa osoo hin taane akka addunyaattis ol baasnee biyya alaallee dhaynee mul'isuu aadaa keenya seenaa keenya duudhaa keenya beeksifachuu qabna waan jiruun qaba. Kanaafuu waan roga hundaanuu isin cinaa jirra waan ta'eef jecha jabaadhaa jajjabaadhaan isin jechuu barbaada. Kanaafuu sagantaan isin har'a eegaltan kun baandii barkumeetii fi sagantaan garee hogbarruu afaan Oromootiin eegalame kun ifatti banamuusaa isin ibsuun barbaada. Galatoomaan isin jechuu barbaada. Galatoomaa irra deebi'ee. Obbo Aminoo Xahaadhaa itti gaafatamaa waajjira daldalaatii fi bakka bu'aa biiroo aadaa fi turizimii kan bulchiinsa Dirree Dhawaa guddisnee isaan galateeffannaa akkuma inni isaan jaanitti roga hundaanuu aartii bulchiinsa Dirree Dhawaa keessatti Isaafota Afaan Oromoodhaaf guddisuudhaaf durdaran cimanii hojjechuudhaaf waadanuu galanii jiranii hedduu maqaa bulchiinsa Dirree Dhawaadhaatii fi akkasumas illee piroodakshinii Dirree Wudiin guddisnee isaan galateeffannaa oggota akkamii abbaa aartii keenya kanaaf harka akka garri naa boora isiniin jenna Aziizaanis buna dhaabutti jirti gareen hawwisoo Faranqalloodhaafis qophaa'aati kan jiranii Liinaanis akkasumatti gamasiitiin waan qopheesseetu jira. Sagantaan keenya hedduudha amma eegallee jirra jechuudha. Sirba tokko booda suduudhaan gara sagantichaatti kan dabarru ta'a jechuudha. Wallisaa Abdul Hakim gara waltajjiidhaan dhufa sapheenis ni jira. Guyyaan irraa guyyaa gammachuuti jechaati kan jiranii. Sagantaan sun kallattiidhaanis haa ta'u roga hundaan addunyaa irratti sagantaa dabraa jirudha. Kanaafuu bashannanaa booraa isin jenna.
afur qabna. Goofni tokkos ni jira. Iddoo itti sagantaa hedduu wal duraa duubaan gama keessan kan geessinu taa'ee jechuudha production dirree waliin. Walaloon jalqaba eegalluun walaloo gabaabduudha. Mee hamileedhaan gara waltajjii naafeeraa gullalleemme hamileen kanaa mucaa xiqqaa kanaaf. Yaa dirree dhawaa teessoo artistoota gullalleen kee dhufee mee maalin simatta dhageeyyaa sabaa kaayyoo kootiin ibsa barnootaas baradhee lammiiniin barsiisa hidhannoo sammuutis sabaan hidhachiisa dirree dhawaa balloo teessoo afran qalloo lafa oromooti qubattoota beeke biitii abba qabdi seenaan sin dagatu yaa dirree dhawaati saba koo dammaqi dhaloota dhaalchisi aadaan ofii faaya mallattoo sabaati. Jaalalaaf tokkummaa ilmaan Oromooti buurri isiidha akkam banne gooti yaa kan aadaa isaa ganee kan namaa leelisu aadaa namaa dhaaluun eenyummaa keen ibsu walaloof yeedaloo madda qaroomina rakkoo saba keenyaa walaloon ibsina. Barnootaas barachaa aartis ni guddifna madda galii guddaa Oromiyaan balloo saba keenya qabna. Aartii jechuun beeki afaan ummataati rakkoo sabaa ibsuun dirqama aartiiti. Saba koo dammaqi aartii fi guddisuun hojii bu'uuraati. Lubbuu hamma lukkuu wareegama feeti. Saba koo Oromoo dhagee shanyii mootii dirree dhawaa jechuun handhuura aartiiti. Alii Birraa jechuun ijaa gurra qalbii saba Oromooti. Alii Birraa jechuun ijaa gurra qalbii saba Oromooti. Dirreen nuu biqilche hangafoota aartii goota Oromooti. Dhukkubeen dhagee nuu fayyee saba koo galata rabbiiti. Dubartoota keessaa haloo daawwee jechuun hangafa qabsooti. Wayii takkaa lama infinash qalnooti. Rakkoo saba isii geeraraan ibsiti. Yaa nu hoo goobanaa seenaateetiin boonna abshir nuu fayyita keessaanuma baana. Raajeeffannaa gaddaa laphee keenya cabsee yaa hacee hundeessaa if biraas dhabne. Artistoonni hedduu wayii tokko lama kan qabsoodhaaf dhuman. Qopheessitoota qophii tanaa jabaadhaa jaallan koo artistoota keenya abjuun keessan gaarii abshirni dhugooma. Abbaa walaloodhaa kan beeyne maqaasaa isiniif hin ibsa gootarraa dhalate gullalleen qeerransa. Galatooma. Gullallee firii abdii boruu new generation guddisneetii sagalateeffannaa hirmaannaansaa tattaaffiinsaa akkanumatti yoo itti fufutee mucaan kun bakka guddaa akka ga'u kan nama wal gaafachiisuu miti gullallee keenyaan ijaamtuu sirraa qabu guddaduu jennaani galatoomi harka dhawaaf. Akkasumattis walaloon afuriin jee walaloo afurii ta duraa dhiyaattee jirti. Tan lammadaa akkuma beekamutti waltajjii garaagaraa irratti dhiyaachuudhaan keessaafuu sagantaa ayyaana gurguddaa istaadiyeema irrattis walaloo garaagaraa dhiyeessuudhaan olaantummaa kan gonfate shaamiin gara waltajjiidhaa dhufuudhaan walaloo akkanuu dhiyeessuun isaa feera hamileedhaan shaamii gara waltajjiidhaa dhufuudhaan. Kan bitaa kan mirgaa fuulduraas teessanii moggaa lamaan irraa duubaas kan jirtanii marti ilmaan dirree bultammoo ooltanii. Yaa madda burqaa goototaa ibsituu ifaa dukkanaa mul'istuu mala jireenyaa yaa haadha urjii goobanaa galmeessituu seenaa simattuu keessummaa handura industirii saffistuu misoomaa dirree dhawaa teenyaan nus jennee ashama waliqqabduu sabaa tan ummata cufaa jalqabduu geejjiba tan baabura lafaa biyya afran qalloo tan urjii bakkalchaa burqaa artistootaa biyya hayyuu gootaa hawwii turistootaa miidhaga uumamaa yaa biiftuu ganamaa dirreen too paarisi anis ittiin boona
تنقمن هجا تنقمن صبا يا زول أبو يتفضلوا أبشروا مرحبا دريوش يدريوش أدبار كنيا ولوبا صوت ولال جتهم ديام تكن كاباف كن كبا خبجاف سمنا جاللاف جمتشو وفي دابتني بك وليف لاتشو الله وليف يادو كوليف هدودو كوان أبهندا باسي وليف قودو دبتان أسنا يا هواس دري دوغان دري دوان درا كنن تري جالنتي أكسن الرئيس تري ما تنو كركري دبتو دوغان جالنتي أكسن الرئيس تري ما تنو كركري توكو كنجي غاف توكو دبتي دري دوادك أصون الجندورا أولودان دقي حاسوا نمارا أنيس إسي أرجوف كأن دفعرة الدبافة شداف كان دعاف كان درا دفعر وان كان لجيه هندي درا متي دعا دفعر إجان أرجع أنيس إسي فرجا غيان درا دفع سلم راجل كبه وانين إجان أركين أمنود التبه هواس جاللان كيسما سمتو كان وجين تفن كون لجيفتو كان قدنا هو بيا ساجالتو كان بيا على جاء الرام جنفتو أني كنان أرجع الردوات الرا أمة أني كنان أرجع الردوات الرا ورا والهمة لقمان قرارا تكا قدان سالي جمنا جمسي هندنو سياما والجنات يدقي ولين بشرنا قوتون دري دوالي روا كلمة جئتي أوديسي كان بين إبسي كان اسم بين الليل مكان اسي فارس زمني هماتي دبين جيجيرمتي أجائب ربي باسم نقبتي دلان تكا تكا قوتو في الرايافتي دري آفي توبة خلو أفوفمتي خفون أكا خبا بيرتنيس دواتي نانو في شربا نؤدى والله لين تلافي غربا دبي أجائبا لقي فدو أبا فاشنبانا نيتنا هندقبا خلو ستي قبا آداسي رامفتي أفانسي دلتي سبتها في كرما غمي في الرايافتي قمت آكنتي لانك آما يفقلفتي وانا كبور سادا كون يرى رافتي فرنجي فكاشو فاشنا بلتي خلو ستي قبا فاشنا بانا نيتنا هندقبا خلو ستي قبا مقاسي ججيرتي تندران درارتو ديانا بافتي دستور الله تينا درنوغات جيشودا مقاس وقف دستور الله تينا ديانا درنوغات جيشودا مقاس وقف ديانا درنوغات اوان تهن بيني فاشني اكنا ما جربين قومي guyyaa tokko duuba malkaa jadduu ka'een dhufe ganda qoree khasiiraa keessaaniin dabre laga harree osoo deemu jiru shamarruma tanaan karaarra wal garre akkam jirtaan jeen yaan tala umaree eessatti dhabamte banana sin garre jannaaniin naan jette no je connais pas jetteen naa deebiste afaan alagaatiin dubbachuudha seente yaa wallaaltuu namaa way waa if dagattee je'een bira bute galatoma Hey!
Aku marah sampai kamnet tiga namu sambil lewat rabe kami jualan direhati. Garu sirba direhah karena yaro direh bariat duje akan ustani ani ni naja ini. Annaman nama mana sila olbeti utala jetim ber. Nama agar garun dabe gabo insafis khoflafis nama berbagi samire. Gawani ni sininja cuba remali. Aske sagayaro amman tana wartaji adada walalodanis batudanis gopatanis nama goar sudap. Dirka mau kamu pasti beri kaumne akada gerte itirakanne titingkanne asges nejra warg barro tana hato mo yaro warg barro kaisa irma chudemnu kanne walalo warren gerte walalo nama buar sufenus walalo tini akada itibarre isa kabdi mali wenne beti dawu wanjani jiramisa mana dawu yetu fakkenya akada itiwalalon tuwalalon akuma beinuti akada itiwalalamun walalamun tane jirabe jatun alirriba khe bele betara nyadde achi boda deme dufe khe jatu walalon taw akasidire ya bare dutiya ya nikhiyas kheti jirun tiyas kheti kishni khiyas kheti reki khabaru khalamati yo etekam walalon ta detu sanifu gama walini khalaje minalbe wa marsi sufi namni walalo warre barresu fadu wa manadaw mustariya amadi cinki jaladi ti walalo tane akara walal fatuma amadi cinki hojra finita intawlal tala garsi subai na dubaga bete warre wala kana rako kana abdar rako gaisa furan tilel si furan bidel sana buru gayo garayo te wabarani beta e babam barani barka wan santa tefu milalu me khiyayon sinin khalaje warren rakko kana qabdan amana musangata nagartani salma jirtani te ta te sakuruma barsi sufi amma gawali ni sinta chufadu gabe te jiru tala khaisa wayetu jira jolle barana tv tadur jattu dainu duri mana lalu sayaro baratu me gubagenya barsi sajjan muda Majatu ke matu betero vite taduri be gamai matu betero barno ta vite gai di fampe animo erat faida tu pada akan aku lalakan tabarana ta tigo me enyati gurba matu bet man ugu barno ta vite marta tanje Mijio tanah jalan desa rumah sudah ham. Ajaib agak tuh barang apa itu? Sakral itu di TV kabarana. Hadur gawat ada tergi di jera. Jantin saga bio tertota itu di kabaret di sini kabar jatuh di TV. Amma ga ini dua kabaret jatuh di yaro ini sih lagi acik siti kana aja jaga budu film. Ani kawan saudara, kawan ujian suite, mana konon kawan, maskara mulati itu, sosi mati tuh, abotai kamal mata ini suka kawan lebar kalmatin lagi, anil madre rati, badia rati. Laki narada insinja lagi, mel mantar di sini, ilmu basi, nalabu, ilmu basi, lalal, kurajul riang, hatu bakala kita shome wajib tertangit, buyani rupa sifaya teman. Ya mana ni si bakalan kami bayar bakalan tu bertutur oleh kami kuno. Kucu ada pada baca buya maskar ulat tidak sosialis saya tu bakalan kepada siapa lu. Sakrana barana
bira deena sakhraanni barana ammayyaa waan ajaa'ibsiistu mana gurbe guyyaani kama maghribni keenya gaayisinitu gaba mataa fi filatee ati bannaan gaayinni dhiiraa siraati amnaan ati juutee beeki gaawli mee anan jira anan nakan jaarti anan maltu gota mandura gargar lu idami dur maltu singe merd hai ga kuno achira jadu hai nakan hai kuno dakha lugemiti nidi magamma galgala gulfe ya tfugo jirtu jala sayjulma hogayo siyaza ganama galgala wana kahetiyan gaim behu zabina rakabi jirut soyalubu frendi baredu jalalle baredu kabaju ture hatilan nasende qadiyan nagoze qadiyan wazin jo wallahi animo ani kan si qadiyan si kodika intelesan baltani tadio santar madio siro tusan naroite kha facebook ti ja facebook ni ti durwal bayna jalalle dia jirut ya sende dismiss goze Lama malendal warman rajiga jete. Nyuani mo yaman ru haisi. Hada teti mi dolar kab di bar mi cion. Agak disete. Amma ganti ko dapat. Buya kan kami cion terus dia kama finfinne dufte. Kamu jira kama na kya nara na kya jira be. Habibti. Shari. Akin sinje korban kana kesa fidi babete fidi wani bo finetin demati jacket tanis natolti khobe tanis nabariti waun dafu rakon jiru ay masruf khiyo masruf ne khara ko gaba abshiruni bajaji bi to ame kan goda rakon jiru amma gaisin ko bankab du sirkin gawon tega hello mami sirfetin jira warno finne jira amma guyala ma wadu finne si findu abshiru sin dagi sega an khalijo miti yotu burti te nyaxe sama kabdi hajara bi on jabdi mos atinan tu singe atiran malaka bi si khanu ilman ke ko joj jiratu dubiyo ni sadisu halkan la mo gun fi nagga alla simachu kabda haya atisi sanadi samondistu sinja tinga ma tu singe malati haya galgala khana bay kami arrasi amadde timbula बाजी ने क्या वरना कर रहे काम नहीं किया मत ना क्या कमा टापा दूसरा अम्मा गागल गला नहीं थी माँ थकाला मजे की बगा कब गुखानी थी दुबिन को डूबे बनी आना बनी प्लान आ रहे हैं कब बनी सिंजे नेटवर्क की मरा कैसे संजीत वाले मरेगा संजीत पे हाय और सीनी मिची साव अल्लाह वो यार रंतन उल्लाह मज़ाक ये कौन रुको हासिदाऊ हासिदाऊ सिंजे सिक्किनी बिल्ला जगह मताला hello honey how are you fine akka mi jartin te tami kaba tun jarti se te hadis namaz zain tu warabesi ala jira khaye khala jira khuna ngeesi sufetani usin anjatinu ni sagopay me warabes sebanti sibana ana kulo kana vajira gaya wo ya ummato ifega tuqiya akka garte sakrani baranati fi khadur jadula amma anta jabla rangan dufu yero murasa gayo ni dum mandigari mitilesta mustari amma dabate aso yero durati jalkamte samtro teatra tabati wan santefu tikko bodo gofate ke babani sindufa